Meetiin bulmaan Oromoo Arsii akkam ture? Gadaan hooda qabaa, hoonni qooda qabaa, qoonni sirna qabaa, sirni seera qabaa, seerri jilba qabaa, jilbi murtii qabaa, murtiin haqa qabdi, hayxi abbaa qabdi jedhan. Qubsumni Oromoo Arsii eessa fa'a? Maaraqoolleen jira Arsii. Affaar illee jira. Qubsuma Affaar keessa illee Arsiin. Baaleef Arsii jedhameetiin haala akkasiitti gargar qooduu yaalama. Wanni kun maalirraa maddeeti? Arsiin ijoollee 5 dhalee, 3 shamaraa, 2 ijoollee dhiiraati. Doon fakkeenya namoonni akka Sayyid Roobaa Garbii jedhan waan hedduu isaan dubbatantu jira. Dubbiilee isaanii kanneen keessaa Sayyida gaangeen isin yaabbattan miila meeqa qabdii jedhanii gaafatan. Namni ol bahee fakkeenyaaf amma Jawaar Mohammad wagaadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad Kadir qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Muhammad Kadir akkuma beekamu barreessaa kitaabilee hedduuti. Seenaalee Oromoo, manguddoota Oromoo ka umriin isaanii ganna dheeraa addunyaa tanarra turan hedduu isaanii argee nama seenaa irraa qorate. Kanarraa gaafilee muraasa qabannee dhiyaannee jirra. Haga dhuma sagantaa keenyaatti nu hordofaa isiniin jedha. Warri chaanaalii kiyya faaraa taatan ammootu chaanaalii kiyya subscribe godhaatii gara maatiitti dabalama. Barreessaa keenya gameessaa Muhammad Kadir baga irra deebiin gara istuudiyoo chaanaalii Oromoo 360tti dhufte. Ulfaadhu galatoomiitillee irra deddeebiidhaan gara istuudiyoo keetitti naaf eeruu keetiif galatoomisin jedha. Ayyee hedduu galatoomii silaa isin siin jechuu fedhaa situyyuu isin naan hin jedhini atuma naan jedhi jedha. Atammoo nama guddaa hayyuu Oromoon qabdu tokko nama seenaa gugurdaa hayyoonni Oromoo asiin duran baasin hedduu baasee uummata keenyaaf gumaachaa jiru. Saniifis hedduu si dinqisiifadhaa. Ammas irra deebi'ee jabaadhu itti fufii hojii tanteesiin jedha. Mee har'aan tana ammoo gaafilee kiyyattu osoo hin teenne dura mee hordoftoota keenya chaanaalii kiyya irratti illee si bebbeekanii nu salaamii gara sagantaa keenyaatti fuudhu. Ayyee akkam jirtu harka fuunee hordoftoota sagantaa Oromoo 360 akkam jirtu baga jiraattanii. Chaanaalii kana ammoo chaanaalii keessanii jabeeffadhaa isiniin jedha. Ayyee guyyaa har'aati illee mee gaafileen ani qabadhee isiniif dhiyaadhee akkuma seenaa hedduu uummata Oromoo kana ittiin bulmaata Oromoo akkaataa aadaa isaaniitti qorattanitti Oromoon kutaa cufaatu akka itti bulu qabaa. Kana keessa har'aa guyyaa har'aa ittiin bulmaata Oromoo Arsii akka isinirraa barruu fi uummanni keenyas baratu barbaada. Mee ittiin bulmaanni Oromoo Arsii akkam ture? Egaa uummanni Oromoo ittiin bulmaata qaba gaafa jennu uummanni Oromoo Arsii illee achuma keessa jira. Uummanni Oromoo guutumatti ittiin bulmaata qaba. Sirna gadaa bocatee sirna gadaa tumatee dhaddachoota irratti caffee naannoo irratti tumatanii caffee walii galaa fidaniitiin seera ganda keessaa baheen ittiin bulaa turan. Sirna gadaa wanni jedhamu kuni seera caffeen tume osoo hin taane seera dikarraa tumamee caffee dhaqeedha. Seera uummata keessaa bahee gara caffee deemedha. Caffee irratti mirkanaa'e. Kanaafuyyuu uummanni Oromoo guutuun sirna ittiin bulmaataa kana qaba. Sirni gadaa ammoo ittiin bulmaata uummata Oromooti umrii fi dhalootaan ijaaree akkaataa umrii isaaniitiin gahee yookiin qooda kan kennuufidha. Sirni gadaa uummata Oromoo qofa osoo hin taane sabaaf sablammillee akka ammatutti akka uumaa fi uumamallee safuu isaa hin cabsinetti bifa saniin ikakalee bocameetiin hin taa'e sirni gadaa. Sirna kana qaba uummanni Oromoo. Qomoon Oromoo kun qubsuma qaba. Qubsuma isaatiin yookiin ammoo federeeshinii yayyaba waan jennuun kana. Isa kanaan akka qubsuma isaatiin seera ittiin bulu qaba. Hundi isaatu jechuun seera gooroo isaa. Seera basaqaa ka waliigala ka Oromiyaa guutuu osoo hin taane seera gooroo isaa akka odaa roobatti Arsiinis qaba. Fakkeenyaaf odaan bultum jira, odaan bisil jira, odaan nabee jira, mi'ee bokkoo jira. Kunniin hundi isaaniitu seera gooroo isaanii qabu. Arsiilleen akkuma uummata kanaa seerri gooroo isaa, seerri sikkoo mandoo ittiin bulaatiin hin ture seera akkamiiti ka jedhu yoo ilaalle Arsiin odaa fi qoodaan bulaa, muraa fi murtiin bulaa akkaataa itti waan dhabe argatuu fi waan argate itti fayyadamu qaba sirna isaa keessatti jechuudha. Kanaaf maal jedhanii gadaan hooda qabaa jedha uummanni Arsii. Gadaan hooda qabaa, hoonni qooda qabaa, qoonni sirna qabaa, sirni seera qabaa, seerri jilba qabaa, jilbi murtii qabaa, murtiin haqa qabdi, hayxi abbaa qabdi jedhan. Tartiiba kanaan aadaa fi adabaan safuu fi duudhaa isaanii eeggatanii ittiin bulaa turan. Sirna akkanaa kana qabu. Sirna kana ammoo dhaddachoota irraa tumatanii akka qubsuma isaaniitiin uummanni sikkoo mandoo kun dhaddachoota irraa tumatee manballa odaa roobaa fidatee seera waliigalaa sikkoo mandoo ta'u bifa saniin lallabatee ittiin bulaatiin hin ture.
ittiin bulmaanni Oromoo Arsii gabaabumatti akkuma uummata Oromoo bal'aa Arsiileen seera gooroo isaaniitti ittiin bulmaata mataa isaanii qabu. Hayyee hedduu galatooma wanni gaafii kan isin kaasuu barbaadeef illee kitaaba guddaa irra baaftanii jirtanii kama bara kana eebbifamee kitaaba Arsoomni Qorsooma jedhu irratti akkasumas wantoonni hedduun waan achi keessaa haarofni illee jiru ka qorattanii isin bira geettan hedduu arga. Mee ammas qubsumni Oromoo Arsii eessa fa'a? Lafti Oromoo Arsii irra qubatu maqaalee isaaniitiinis ta'ee haala gara garaatiin ni ibsitu. Mee qubsumni Oromoo Arsii eessa fa'a? Qubsumni Oromoo Arsii kaleessa Daddacha Kixibee, Daddacha Guutaa, Daddacha Giraarramuu, Daddacha Fiittee, Daddacha Waabee Onqooloo, Daddacha Raayyaa Shananii, Daddacha Agaafraan Beentuu, Daddacha Walashee, Daddacha Dallumannaa, Daddacha Madda Walaabuu, Daddacha Dumaal, Daddacha Gurraa Dhaamolee, Daddacha Raayituu Galbii, Daddacha Miiloo, Daddacha Malkaa Birmajii, Daddacha Adamii Aloolaa, Daddacha Yabsaanaa, Daddacha Dambal. Qubsumti uummata Oromoo Arsii isa kana. Qubsumni uummata Oromoo Arsii akkaataa isaan kaleessa sirna gadaatiin aadaa fi duudhaa isaaniitiin yeroo bulanitti qubsuma kanaan bulan, qubsuma kanaan murtii olii qoodan, qubsuma kanaan wal kabajan, qubsuma kanarraa seerallee baafataniitiin gara manbal'aa odaa roobaa geeffatan. Itti aansuudhaan ammoo achii as sirna siyaasa garaagaraa keessatti ammoo gaafa Arsii sirni kun harkaa cabe. Arsii qofaa miti uummata Oromoo guutuu sirni akkanaa kun harkaa cabe, sirni isaanii kun harkaa cabeetiin hin jedhe Arsiin qubsuma bal'ifateetiin ol waamaa ture. Baale, Diidaa, Gadabii fi Laangannoo illee jira, Maaraqoollee jira Arsii, Affaar illee jira, qubsuma Affaar keessa illee Arsiin. Akkasuma Somaalee keessa illee jira. Kanaafuu qubsuma akkanaa kanaa wal waamaatiin hin ture achi as eega sirni daddachoota harkaa badeetiin hin jedhe. Haalli qubsumni uummata Oromoo Arsii isa kana fakkaata. Hayyee mee achuma keessatti ammallee yeroo wanti garaagaraa sooshaal miidiyaa kanarratti mul'atutu jira. Uummatuma tokkochaa isin dhaddachaan guutuu isaa walitti qabdanii amma Arsii ta'uu kun Baalee Madda Walaabuurraa asii aga Shaashamanneetti lafa kana guutuu keessa dhaddachoota kana irra deemtanii amma siyyaamtan kanatti amma Baalee fi Diidaa jettanii Laangannoo Gadabii jettanii ammoo yeroo Baalee fi Arsii jedhameetiin haala akkasiitti gargar qooduu yaalama. Wanni kun maalirraa maddeetti hayyee? Kun maddi isaa siyaasadha. Baalee maqaa lafaati, Arsiin maqaa gosaati. Kanaafuyyuu Arsiin uummanni Arsii kun qubsuma qaba, maqaa lafaas qaba. Arsiin ammoo gosa. Baalee, Diidaa, Gadabii fi Laangannoo inni jedhu kun qubsuma lafaati, maqaa lafaati. Maqaa lafaatii fi maqaa gosaa walitti oofanii nama walitti oofuudhaaf addaan qooduuf. Maaliif jennaan warri Baalee yoo maqaa lafaa himatee maqaa biyyaa himatee biyyi tiyya Baalee jedhe. Kun ammoo Diidaa yoo himate, kun Gadabii yoo himate, inni biraa ammoo Arsii yoo himate, maqaa lafaallee maqaa gosaallee Arsii yoo himate, inni Arsii himate kun warreen Gadabii fi Diidaa Baalee himatan sun akka waan Arsii hin ta'initti ilaala. Garuu jarri maqaa biyya isaanii himatanii, maqaa qubsuma isaanii himatanii, maqaa lafa isaanii himatan malee gosa himachuu dinnaafi miti. Gosallee bakka itti barbaachiftetti ni himatu. Warri ammoo maqaa lafaa himatu sunis warri Baalee, Diidaa, Gadab jedhee Laangannoo jedhee maqaa qubsuma isaanii himatu sunillee warra Arsii jedhee ufu yaamu kana dhiibutu mul'ata irraa. Maaliif lakki nuti Gadabii, nuti Diidaa, nuti Baalee akkamitti Arsiidha yeroo jedhan argita. Wanni kun dogongora. Kanaaf uummanni Arsii maqaa lafaa qaba, maqaa biyya isaa qaba, maqaa dachee isaa qaba. Deebi'ee immoo maqaa gosaallee qaba. Maqaan gosaa maqaa lafaa ta'uu hin danda'u. Yoo itti walii galameetumaan walii galaan itti moggaafatanii ittiin fu'aman malee maqaan gosaa maqaa gosaati, maqaan lafaa maqaa lafaati. Maqaan gosaa maqaa namaati beektaa, namarraa dhufe. Arsichi nama beektaa. Arsoomni ammoo seera nu ittiin bullu, seera Arsiin tume. Arsiin ammoo maqaa namaati, maqaa lafaati miti. Kanaafuyyuu warri maqaa lafaa himatullee warri maqaa gosaa himatullee lachuunuu qaama tokko wanti itti gargar isaan baasan jiru takkittiidha. Fakkeenya fudhadhu. Arsiin Maaraqoo jiruu fi Arsiin Baalee jiru obboleeyyan ilmaan abbaa takkaati. Raayyaan Baalee jiru Maaraqoo jira. Raayyaan Gadab jiru Baalee jira. Ka Diidaa jiru Gadabiin jira. Kanaafuyyuu ka Laangannoo jiru Gadab Diidaa jira. Gargar bahuu hin danda'an ilmaan abbaa tokkooti. Qubsumoota addaan facaase malee.
Kanaafiyyuu inni tokko qubsuma himatee inni tokko gosa yoo himate ka gosa himattuun gosa maa himatte jedhanii irratti duuluun ka biyya himatuun ammoo biyya maa himattaa gosa dhiiftee jedhanii irratti duuluun kuni waan arsiin ofii isaatii godhee miti. Waan diinni harka keessa naqateetiniin uummata arsii kana cabsuudhaaf bifa kanaan itti fayyadaman. Maaliif jennaan yeroo baay'ee garaana nyaata amma baalee bahaa jedhan hin jirtu baaleen bahaa baalee malee arsii bahaa arsii dhiyaa wanni jedhamu kun hin jiru. Maaliif jennaan nama biyya hin qabne kallattii waamannu maqaa biyyaa qabna maqaa lafaa qabna wanni kallattii waamamnuuf hin jirtu. Arsii dhiyaa ka jedhan kun maqaa bareedatu jira maqaa san immoo ayyaamne gada biyyaa maayyaamne laangannoo maayyaamne maqaalee babbareedaa uummanni arsii moggaafatee kaleessa ittiin bulaa turetu jira maqaa kanaan maayyaamne maa dhiha godhan arsii bahamaa godhan diidaa maqaa bareedaa kaleessa hayyoon itti baafatan qaban baalee diidaa gadabii sararitti jedhanii wal waamaa turan. Maaliif maqaa kanarraa kallattii godhanii uummata arsii kana dadhabsiisuudhaaf ammallee ammoo qoqqooduudhaaf uummatuma arsii bakka itti qoqqoodanii ufumaa isaatii akka inni labsii tokko hin dhageenye labsii olii akka inni hin dhageenye akka inni uumee isatti deebi'eetiniin wal jala dhagahee wal jala hiriiree hin deemne fi isa kana godhan. Isa kana qabatee ammoo namni ka sooshaal miidiyaa irratti namoonni wallaalan illee tahee tasa ammoo quuqama uummata kanaallee dhabuudhillee ta'uu danda'a. Waan kanarratti qooda keessaa fudhatee wayita uummata arsii kan addaan qoqqoodu argita. Waan akkanaatu jira jechuudha walumaa galatti. Ayyee waan kana furuudhaaf mee hayyoonnis ta'ee namoonni lafaa dhufan qeerroo qarreen Oromoo maal godhuu qaba waan akkana kana furuuf lafa maqaa kalee akaakayyoonni abaabayyoonni isaaniitti moggaafte dhiisanii kunillee lafa uwwamaa kun gosa uwwamaa jidduma tana keessa wal miliqee uummata gara garaa godhuu barbaadu yookaan an baalee lakke an arsii miti ani baalee miti arsii ufiin jechuu haalli akkasii yeroo mudatu kana mee waan kana sirreessu maal godhuu qaba dhaloonni fi hayyoonni. Kuni tokko of duuba deebi'anii seenaa kaleessaa qorachuudha. Seenaa kaleessaa gaafachuudha maanguddoo dubbisu maanguddoo haasofsiisuudha. Inni biraamaa inni qubsumaa fi gosa addaan baasanii beekuudha. Qubsumti kenna maali gosti kenna maali jedhanii addaan baasanii beekuudha. Gaafa kana beekan tokko ta'uu danda'u. Ammas inni biraa ammoo namni ajandaa waan kanaa kaasetiniin waan kanarratti hojjetu nama addaan qoqqooduu irratti hojjetu eenyu jedhanii nama san hordofuu osoo hin taane jala bu'anii nama san qorachuudha. Kanaafuyyuu falli jirumaa inni ummata kana seenaa isaanii ka ganamaa barsiisuudha walumaa galatti. Seenaa isaanii ummanni kun akka ilmaan sikkoo mandoo ta'e. Ummanni arsii jedhan kun ilmaan sikkoo mandooti. Arsiin ijoollee 5 dhalee 3 shamaraa 2 ijoollee dhiiraati. Ijoolleen dhiiraa 2 sikkoo mandoo. Sikkoo mandoo 2 kun maal hore? Sikkoo 5 hore bullaalla wacaale jaayuu hajii ilaanni hore. Mandoo maal hore? 7 hore. 7 isaa maal? Raayyaa hawattuu kajawa utaawayyuu wanamaa biiltuudha. Ilmaan tunniin eessa jiran? Kanaafuyyuu nuti ilmaan jara kanaa tahuu beekuudha. Namoonni kunniin gaafa ilmaan jara kanaa taane wanni baalee diidaa gada bilaan gannu jennee addaan wal qoonnuuf hin jirtu. Maaliif gosti as jirtu achi jirti waan ta'eef. Abbaa yoo achi jiraate ilmi as jira waan ta'eef. Reefuu fakkeenya kaaftaniirtan gosa baalee jirtu taa asii gadab keessa jirtu ka diidaa jiru ka laanganno jiru wallaalarraa inatti fakkaata wanni akkanaa akka burqu yeroo garagaraatti seenaa wallaaluurraa jedheeti yaada. Waan guddaan nu kaaftanii hedduu galatooma. Ammallee ani gaafilee asirraa isinii qabu keessaa akka nama yeroo dheeraa Oromiyaa tana baadiyaalee Oromiyaa manguddoota buleeyyii jala deemee seenaa qorateetti. Hayyoonni Oromoo gurguddoon fakkeenya namoonni akka Sayyid Rooba Garbii jedhan waan hedduu isaan dubbatantu jira. Dubbiilee isaanii kanneen keessaa hayyoota akkamii dhageettan seenaalee isaanii keessaa mee nama seenaa isaa dubbiilee isaa ani mammaaksa isaanii nu himtan. Hayyoonni Oromoo hedduudha. Warra har'a jirurra haga warra hin jirre warra kalee jirutti illee wanni isaan dubbatan baay'eetu jira. Warra makmaaksa kana akka itti uumamu nama barsiisetu jira. Hayyoonni kubii makmaaksaa waga raagaa wagaa waan jedhan xiinxallaa jechuu namni fagootti waa xiinxallu waan as deemu tilmaamu warra waan kana barsiisaa turetu jira inni hubatamin malee. Akkuma jette Sayyid Rooba Garbii faa hayyuu biyyaati namni itti hubanne irraa hin hubanne illee waan isaallee namni hin hubanne. Kanaafiyyuu nama jabaadha.
namni suni maal jedha beekta gaafa sadii wal geette dubbiin taatee jedha akkas haasa'a. Wagaadha sadii sani martinuu akka isaa toletti hiikkata. Waan akkasiisan amma hiikuu hin dandeenyu kana jennee hiikuu hin dandeenyu dubbii isaaniitti jechuudha. Isaan akkasii fakkeessaniitiin lafa kaayu. Fakkeenyaaf maal jedhu bara dalloonni midhaan nyaatu dhufaa jedhan. Bara dalloonni midhaan nyaatu. Dallaa silaa abbaan haa midhaan kana eeguuf itti xiratee biraa galaa mire dalloonni ammoo midhaan nyaata. Inni suni maali jennaaniin mootummaa hiyyeessa ummata isaa kasilaa bulchu kasilaa eeguu qabu mootummaa ummata eeguu qaba biyya eeguu qabaa mire mootummaa ummata nyaatu kanatti warra hiikutu jira jecha isaan galee jedhan san waan akkanatu jira. Akkasuma ammallee maal jedhu nama umrii daa'imaa waggaa 20 dulloomee harkaan lafarra deemee waan arge laaqu. Ijoollee amma xixiqqoo aangoo itti kennanii abbaa fi akaakayyuu isiitiin illee gattaa jettuun kana warra akkana kanatti hiikutu jira. Kanaafuu dubbii akkanaa kana dubbatan isaan Sayyid-Roobaan jechuudha. Sayyid-Roobaan dubbiin isaan dubbatan dubbii wagaati xiinxallaa jechuudha. Waan bor dhufaa tilmaamaniitiin hin haasa'an. Maal jedhanii Sumaaleen Oromoon baddii Oromoon Sheek Huseeniin baddii fayyadhan. Dubbii akkanaafaa jedhan. Maaliif akka jedhan nama waan kana hubatee hordofee irra gahitu beeka. Jechoota akkanaa jechoota ati hiikatti soixu dubbatan. Hayyoonni biraa ammoo waan yeroo wajjin lafa kaahaniitiin waan hiika qabu waan wayita san namni itti fayyadamuu danda'u ergaa jajjabaa warri dabarsu jiru akka Sayyid Haaji Alii waliifaa. Isaan dubbiin isaanii isaan maal jedhu yoo waa gaafatte wayita sanitti siin deebisan. Obsaan sii deebisu. Gaaf tokko Sayyid Haaji Alii wali gaangee yaabbatanii deeman. Gaangee yaabbatanii deemanii namni wayii itti dhufe Sayyida gaangeen isin yaabbattan miila meeqa qabdii jedhanii gaafatan. Jennaaniin gadi bu'anii lakkaa'anii takka 2 3 4 jedhanii itti himan. Irraa taa'anii deebisuu danda'an. Maaliif kana godhanii waa beeka jetteen dubbatinii dhaariifatte. Haadhaloonni irraa waa baratuuf waan akkanaa godhan. Akkasuma gaaf tokkollee Sayyida warri baluu waan qaban san hundayyuu fixatanii akkanaan tatta'anii jedhanii itti dhaqanii. Osoo gaafa qaban silaa biraa tatta'anii har'a akkanaan hin taa'anii jedha. Qusannaa jechuudha. Qusannaadhaan wal qabsiisanii akkas jedhu. Jechoota kana fayyadaman jechuu isaani. Kanaafiyyuu baay'ee hayyoonni kaleessa akkas waa dubbatan amma dubbii isaanii geessuu hin dandeenyu. Warri kalee akkasitti waa dubbatan sun amma hin jiru miila kana. Jechuun isaanii miti dubbimaan isaaniitti iyyuu ni hafte. Namni jalaa fuudhee waan waga jechuun namni waan isaatu hin beekamu waga jechuun maal akka ta'e. Egeree tilmaamu jechuudha. Xiinxallitee waan tokko lafa kaa'u jechuudha. Wanni sun waan boriin ta'a jetteetiin yaaddu amma lafa kaa'u. Namoota akkasii ammaan tan Oromoonni qabdi jettanii yaaddu? Nama waan uummanni kun ta'uu tilmaamuu danda'u? Hin qabdi hin jira. Ol haa bahuu baatu malee namni ol bahee fakkeenyaaf amma Jawaar Mohammad wagaadha. Hojiin isaa martinuu wagaadha. Wanni inni dalagu. Wagaa jechuun xiinxalla waan bor dhufu har'a haasa'a malee akka namoota hedduu waan darbe naasa'u. Namni akkasii sun wagaadha. Namni garii farrisaa fa'aa jedhaniin farrisaa miti wagaadha. Waan darbe naasa'an warri waa wagu kun waan dhufu waan waggaa 10 har'aa dhufu fa'aa amma haasa'an. Kanaafiyyuu fakkeenyaaf amma warra akka Jawaar Mohammad warri fageessanii hubachuu danda'an fageessanii xiinxalanii arguu danda'an warri iji isaanii gaara duubatti waa agartu. Warri ijaallaalee dhakaa cabsu namoonni akkanaa kunniin warra wagaati. Namoota akkanaa kanatti itti fayyadamuu qaba Oromoon. Hayyootuma akkanaa kana hayyoonni kaleessa amma nuti dubbii kana dubbatan akkana jennee haasofnu kun martinuu warra akkanaati. Bara sanillee uummanni Oromoo hin hubanneef akkanumatti ilaalan. Gatiin kennineef uummata sanii. Osoo uummata sanii gatii kennanii har'a sadarkaa kanarra hin jiru sila. Kanaafuu hayyoonni durii akkana fakkaatu seenaan isaanii. Ayyee galatooma barreessaa keenya Muhammad Kadir. Mee ani gaafii qabadhee dhiyaate xumuree jira mee waan dubbachuu qabaa waan akkana kaasuu qaba jettee yoo jiraate foddaan keenya bana.
Anama kana olee wanni dubbadhulee jiranatti fakkaanne waan silaa dubbatamu waan guyyaa har'aa dubbannee jirra. Garuu ammoo maa inni wannan jechuu barbaadu ummanni keenya waa hubachuu qaba. Walillee hubachuu qaba. Ka walii tahuu beekuu qaba. Kanaafiyyuu jabaataniitiin hegeree tilmaamuu gaafa siin jedhu fuuldura yoo anamma waa dubbadhe dubbii kiyya kana duubarraa maaltu dhufa? Yoo waan kana godhe waan an hojjedhe kana boodarraa maaltu dhufa? Waan fuulduraa as dhufu san tilmaamuudha malee waan dabarsine san yaanne dhiphachuun gatiin qabu. Dagachuu miti waan darbe garuu ammoo isa yaanne ka dhufu hanqachuun gatiin qabu waan ta'eef kanaafuu uummanni keenya waa hubachuu qaba, wal hubachuu qaba jedha gabaabumatti. Hayyee hedduu galatooma kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Oromoo 360 sagantaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kanumaan goolaba. Warri haga dhuma sagantaa keenyaatti nu hordoftan ulfaadhaa horaa bulaa isiniin jecha warri chaanaalii kiyyaaf haarawaa taatan subscribe godhaa gara maatii kiyyaatti dabalamaa isiniin jedhaa hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagahannaaf tura.